السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدو غمچيسا دغها ول دغيسيسا اما كانت ارغمنو رمي استوديو دا رمي استوديون هنكنا ورابي نشيدا اكا بها بيجتي تجرت فرودا نشيدا استهي ورابي غرا غرا غتي مدالوادان سغلي خيسن بريچه ميديسه كلين سرايسني اولتودا ميشالي سبرباچسن هند غوتته هجي جل قبيجرا دبلتان رمي استوديو وانتي ادي سغدو سغلي تيسن ايغا اسيتي ورابتن بودا فيديو سورين hojjetachuu barbaadaniif meeshaalee viidiyoodhaaf barbaachisan hunda qopheeffatee isin eegaa jira. Maarree teessoon keenya magaalaa Direedawaa naannoo Baargeelleetti argamna. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa armaan gadii irratti bilbiluudhaan nu qunnamaa. Rammee Istuudiyoo. Qur'aana waa hunda caalaa yaa jecha mooticha Rabbii taliilcha dhukkuba yaalaa yaa tolcha bareecha qalbii jireenya irraa guruu kan namaaf laatu tasgabbii jiruu biyyalachuu feenaa Qur'aana tolchiitii qabii jiruu biyyalachuu feenaa Qur'aana tolchiitii qabii yaa sooraa qalbiif dhihanaa yaa mi'aarra caalaa dhangaa yaa jireenya karaa sirrii yaa khannamaaf godhuu daangaa yaa tolchaa yoo karaa baddee yaa laaffisaa qalbii dhagaa fayyisaa dhukkuba maraa yaa deemaa hin qabne gagaa fayyisaa dhukkuba maraa yaa deemaa hin qabne gagaa yaa faaruu rabbiin faarsee yaa seenaa hin qabne sobaa yaa imaana khinnaa maraa yaa ameeysa hogguu cophaa yaa magaada hin goggoyne kan namaayyuuf tahuu obaa namumaa dhugaan si baree qalbiin gabbatee gobaa namumaa dhugaan si baree qalbiin gabbatee gobaa Qur'aana waa hunda caalaa yaa jecha mooticha Rabbii taliilcha dhukkuba yaalaa yaa tolcha bareecha qalbii jireenya irraa guruu kan namaaf laatu tasgabbii jiruu biyyalachuu feenaa Qur'aana tolchiitii qabii jiruu biyyalachuu feenaa Qur'aana tolchiitii qabii Rabbiin arjaa waa mararraa nuuf buusee furqaanuuf biraa malaayikaa hundarra caalu Jibriilitti kannee jira Jibriilis amaanaa fuudhee fide dachii lafaatirraa irra caala khalqiidhaatti dabarsee amaanaafirraa irra caala khalqiidhaatti dabarsee amaanaafirraa Nabiyyi keenya faarfamaa Muhammadul Amiin keenya ergamaa hundarra caalu kan isaan olle xiqqeenya Qur'aana isarra buusee nuuf tolchee Rabbiin jireenya Qur'aana kana qabachuu nuti maaliif dhifnee teenya Qur'aana kana qabachuu nuti maaliif dhifnee teenya Qur'aana waa hunda caalaa yaa jecha mooticha Rabbii taliilcha dhukkuba yaalaa yaa tolcha bareecha qalbii jireenya irraa guruu kan namaaf laatu tasgabbii jiruu biyyalachuu feenaa Qur'aana tolchiitii qabii jiruu biyyalachuu feenaa Qur'aana tolchiitii qabii Qur'aana barachuudhaan bar irra caala namaa taata Qur'aana kana qara'uun tasgabbiidha namaaf laata Qur'aanni soora qalbiiti qalbiitu imaan argata Qur'aanni jiruuf jireenya kan beekuutu dhandhamata Qur'aanni jiruuf jireenya kan beekuutu dhandhamata Nabiyyi Rabbiin nuuf himee khayrukum jechuun nuuf dhaame man ta'allama al-Qur'aana jecha san gallallaalame mi'aan Qur'aanni kun qabu miidhaan dhaamiti laalime
akkamumatu jiraata kan dhiisee eega dandhame akkamumatu jiraata namni dhiisee eega dandhame qur'aana waa hunda caala yaa jecha mooticha rabbii taliilcha dhukkuba yaala yaa tolchaaf bareechaa qalbii jireenya har'aa fi boruu kan namaaf laatu tasgabbii jiruu biyya lachuu feenaan qur'aana tolchiitii qabii jiruu biyya lachuu feenaan qur'aana tolchiitii qabii qur'aanni nuura qalbiiti dukkanaa qalbii siif ibsa qur'aanni karaa jireenyaa tottolchee daandii siif cimsa qur'aanni rahaa qaamaati tasgabbiidhaan si cibsa namummaa rabbiin jaalatu akkamiin jalqabee dhiisa namummaa rabbi jaalatu akkamiin jalqabee dhiisa rabbiin qur'aanumaa kanaan ummata tokko ol kaasa rakkinaa fi rakkoo hundaa qur'aanumaan keessaa baasa waan qalbii ilma namaa miidhu qulqulleessee keessaa yaasa yaa nama milkii barbaaddu qur'aanatti mee wal kaasa yaa nama milkii barbaaddu qur'aanatti mee wal kaasa qur'aana waa hunda caala yaa jecha mooticha rabbii taliilcha dhukkuba yaala yaa tolchaaf bareechaa qalbii jireenya har'aa fi boruu kan namaaf laatu tasgabbii jiruu biyya lachuu feenaan qur'aana tolchiitii qabii jiruu biyya lachuu feenaan qur'aana tolchiitii qabii haada yoo qabattan cinne si qabee jiruu siif tolchuu mi'aawaa dhamdhamtuun quufne gufuu fi kufuu si oolchuu kan ajaabarraa si qabee jannata rabbii si galchuu qur'aanuma kana qofaa kan jiru namaaf dagalchuu qur'aanuma kana qofaa kan jiru namaaf dagalchuu namni hin beeyne isaa baruu taliilaa hin qabne turii qur'aana hin jijjiiramne arraasa akka gaafa durii qur'aana mucjizaa nabii kan sirraa deemsisuu horree karaan dhugaa qur'aanumaa haadha ga'ume kee gurrii karaan dhugaa qur'aanumaa haadha ga'ume kee gurrii qur'aana waa hunda caala yaa jecha mooticha rabbii taliilcha dhukkuba yaala yaa tolchaaf bareechaa qalbii jireenya har'aa fi boruu kan namaaf laatu tasgabbii jiruu biyya lachuu feenaan qur'aana tolchiitii qabii jiruu biyya lachuu feenaan qur'aana tolchiitii qabii qur'aana kana qabannaan rabbiin kee sirraa jaallata nama qur'aana qara'u rabbi isaa sanuu yaadata gaafa jireenyi irkaa badee je'ee sammuusaa gaafata maali dhiiroo maaliin ta'ee qara'uudhaaf as baafata yaa boodhiiroo maaliin ta'ee qara'uudhaaf as baafata namni yoo qur'aana hin beeyne hin beeku jireenya isaatu galma yaadee gahuu dhiisii lubbuun isaatu qufteen kaatu hiraarii fi cinqiin jiru takkumaatu irraan baatu namuma qur'aana hin beeyne qalbiinsaa boruuf hinnaatu namuma qur'aana hin beeyne qalbiinsaa boruuf hinnaatu qur'aana waa hunda caala yaa jecha mooticha rabbii taliilcha dhukkuba yaala yaa tolchaaf bareechaa qalbii jireenya har'aa fi boruu kan namaaf laatu tasgabbii jiruu biyya lachuu feenaan qur'aana tolchiitii qabii jiruu biyya lachuu feenaan qur'aana tolchiitii qabii